ጥሙርቴ ዝም ጀሪታ አልብጭ ዲቆ ሸይጣን ይቻላ ከነማ خلاق አባጎቲ ከነማ خلاق ሲጋራን ሐራማ ከንጀዱ ቁርአና ኬሰን ጅሩ ሺሻን ሐራማ ከንጀዱ እንጅሩ ቢራን ሐራማ ከንጀዱ እንጅሩ ቁርአና ኬሰት መቃደ ቢራ ጀዴ መቃደ እንጅሩ በደሌ ጀዴ መቃደ እንጅሩ ሲጋለ ቢራ ጀዴ መቃደ አገፈት ቢራ ጀዴ መቃደ እንጅሩ ቢራን ሐራማ ሐራማ ሞ ሐራማ ሚትከሊፍ الخمر حرام ቢራን ጀዴም ቢራ خمر خيسة دوموان تيف حرامي سنجي اوكي kamrini jechuun maqaadhee maaliif hin finne biiraa jedhee maaliif maqaan dhoone caatii jedhee maqaa dha'uu qaba jette maaliif quraanni wanni jedhee biiraa jedhee maqaan dhoone farshoon biiraa jedhee maqaan dhoone akka farshoon dubbatamte sanitti akka no badallee fi marree faranjiin hin beektu uummata Itoophiyaatiif beekaa sanillee dhiisi akka addunyaa amantii ilaal waan tokko walii agallu amantii jechuun akka addunyaa amantii jechuun amantii koy ati gaaffiin si gaafadhe qofa irran meeratiin hin adeebisi ati yoonii fi ani peentee wajjin haasawu yoon jiraadhe obboleessoo seera uumamatti hanga mul'ata Yohaanis dubbiseetiin jira harasaniinis wajjin haasawu yoo islaama taatan yoo nama muslimaa kan amantii islaamaa hordofu taatan namni gaafa wal dhabe tokkoffaa quraana lammaffaa hadiisa ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam waan kana keessaa yoo dhabne achi baaneeti kara biraatti irraa barbaanna jechoota ulamaa'ii keessaa barbaanna isin jimaan alqaatu haaraam kajau quraana keessaan fiddanii hin finnu duuba erga hadiisa keessan jiraan quraana keessa erga hin jiraan ergamaa rabbii maaliif kijiba keessan haaraam jettanii waa dhaggeeffadhu ati fakkeenyaaf jechuudha sigaaraan haraamiin ta'uu ragaa fiddee haraama jedhaa jirta shiishaan haraama ta'uu ragaa fiddee biiraan haraama ta'uu ragaa fiddee quraana keessatti shiishaa jedhee sigaaraa jedhee jira quraana keessa jira shiishaan sigaaraan jira quraana keessa tadkiin jira quraana keessa tadkiin haraama jedhee jira quraana keessa elaa dhaggeeffadhu asin deeba gara dubbii kotti elaa ani wanti hin jedhaa jiru caatii haraamummaa isaaf alaalummaa isaarra dubbataa hin jiru ani isicha caatiitiin qabattanii ulamaa'ii arrabsitan dhimma alaalummaaf dhimma haraamummaatiin qabattanii ulamaa'ii arrabsitan irraa dhaabbadhaa ulamaan arrabsiinaa inni halaala jedhes yaanni isaa kabajamu inni haraama jedhes haa kabajamu ispeeshaalii warri caatiin haraama jedhan diinummaa fedha jechuun sirrii miti ati jaa'ila maal baratte jechuun sirrii miti ulamaa'iinu fakkeenyaaf waan sheekiin sun dubbate sheekni dhimma fatwaa ani baru wanni na dibu ilkee teessaniin hin nyaannu ilkee teenya nyaanna ooyiruu teenya irraa oomishanna nurraan bitina qabeenya keenya maalumaaf itti duultanii dhaabara hojii wallaggaatii fi buna jimmaatitti akka hawaasni walirra bobba'u maaliif gootan waan rabbiin haraam hin jeinin waan nabiin haraam hin jeinin maaliif kan bilgala kanaatiin hafuura hamaa gurbaa keenya seene kana waaqayyo rukutnaan jedhe laa aamin jettala maalu aamin jetta laata Ustaz Jamal itti kenna Ustaz Jamal hafuura hamaa kaliifoo dallansi Ustaz Hamza Fabri dhaqaa achitti I think achi walii galtan na fakkaatti Ustaz Hamza Fabri dhaqaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan irree bujeef Ahmad dhiifama naa gootus naa godhu baattus ani dhiifama siin godha dhaggeeffadhu namni tokko dhagaarta ilaala dhaggeeffadhu waan kana qofti eshi ustaazi deequma tokko namni tokko jahannama seenuuf jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam obboleessa isaa qofa xiqqeessuun hin ga'a jedhan sallallahu alaihi wasallam obboleessa kee warra caatiin haraama jedhe ulamaa'ii xiqqeessiteetta ispeeshaalii warra ulamaa'ii caatiin haraama jedhu hunda isaaniitiin dhiifama gaafachuu qabda rabbi itti si qaba guyyaa qiyaamaa waan irra dhaabatanii haraama jedhan qabu isaanillee dhaggeeffadhu Khalifo please Khalifo baba Khalifo habibi billah alek maalif gaafatu warra harama jedhes warra halala jedhes ani yaada isaanii nan kabaja warri halala jedhes arrabsamuu qaban warri harama jedhes arrabsamuu qaban kanadha kan hin dubbataa jiran sigalee ati immoo inni arrabsite ituu dhiifaman gaafatti rabbi siif hin dhiisu gabaabaan kan wallahi rabbi dhiisuuf nama wallahi rabbiin hin dhiisiniif ammayyu nama ulamaa arrabsu hin dhiisiniif
Rabbiin dhiisiniif. Ani gaafa jaartiin diyyana dawalte bakkaan fadhee bilbilaniin kaasaa jaartii diyyana dawaleeti naamu sana. irraa hoggaa haasoynu khaasatan akka amantiitti bakka bu'amee haasa'amuu qabu malee akka gandaatti bakka bu'amee haasa'amuu hin qabu jara keenya. Wanni xiqqoo rakkoo ta'ee waan tana waliigallee anamma namni jimatti hinaafe jee na waaqqatu hin jiru sababni dhalataa Harargee waan hin ta'eef waan hin jimaa hundee isaa maal akka ta'e beekuuf jecha waliigallee garuu laal namoonni hedduun Sheekh Muusaa Suwaalaa irra beekanii jaan jarana Sheekh Muusaa Suwaalaa Saalih Alfawzaan irra beekaa Sheekh Muqbil Haadi irra beekaa Ish Abdallah ibn Baaz irra beekaa kanuma halkanii guyyaa kitaaba isaanii qaraa'isaa bulan kana Sheekh Muusaa Suwaalaa faan kitaaba Saalih Alfawzaanii qaraa'isaa bula kitaaba Abdallah ibn Baaz qaraa'isa kitaaba Saalih Al-Uthaymeenii qaraa'isa sheekan waliin madaalchisuudhaa miti bakka tanatti kaayyoon teenya laal haqiiqaa namni hundi beekuu qabu na bira nama 70 jira Ustaaz Ahmad birallee nama 200 oltu jira namoota hedduu jira jara keenya Sheekh Muusaa Su'aalaatis dabalatee sheekan biyya teenya Harargee keessa jiru jimaan haraami jechuu amma boodallee hin danda'an waan isaan qabuutu jira waan isaan dhorkuutu jira jara keenya yoo isaan kajimaan haraami ja'an taate jireenya ummataa kanaatu badaadha ulamaa'in hoggaa waa dubbattu qabdi maslahaa ittiin dubbattu qabdi amma Sheekh Muusaa Suwaalaatis komatamuun qabu warra gartee haraami ja'u kana biratti sababni tartiiba ittiin deemuu qaba namni aalimaa tokko ummanni kun gartee qabeenyaaf eeggata ittiin masjida ijaarrata ittiin jiraata jireenya isaati ittiin qaba yoo guyyuma keessa akkanuma lafaa kee rabbiin bar farshoo tana jarana hoggaa haraama godhu akkuma gartee ayati yeruma takkaan buusee haraama godhuun dadhabne no suutaan akka ummanni kun irraanfataa waan tana gartee jibbaa dhufu godhee yeroo hedduu irra deddeebisee haraamummaa isiidhaa tana quraana keessa nu ibsee jechuudha. waliigallee kanaaf sheekan keenya Harargee kanas akka itti dubbatan dhaban afaantu isaan qabame wallaahi wabillaahi osoo jireenyi isaanii Harargee keessa ta'uu baate yookaan ammoo isaan caarraan argamee fi biyya namaa tana jiraatan taate kulli warra jimaan haraami ja'u halaali ja'u kun warra jimaan haraami ja'u naama nanaa isiniin jee sababni isaa maaliif beektaa tokkoffaa jimaa ummanni keenya ittiin jiraataa ittiin maal tahaa jan jara namoonni kun baalli kun dheengadda ka dhufe mee seenaa qoradha yoom dhufe jimaan kun asla wannumti jimaa jaamu kunu yoom dhufe taariika keessatti mee eenyu beeka taariika qoratee yookaan taariika seeraa gad dhaabbataa dubbisee jimaan kun yoom Harargee seene bara kam gaafa kam Harargee seene ta'ib ummanni Harargee kun gaafa jimaan kun hin jirre duratti akkamitti jiraachaa turan seenaadha qorannaa akkamitti jiraachaa turan maaliin jiraachaa turan jimaan amma bayaan kanatti nama maraacheetuma kaan gubbaa qoruu namatti fide malee faayidaa biraa maal fida amma deeqa amma naaf inni saahiba garuu ammoo Jamal Aliyyi ayyee Diritti adillaa wajjaa ragaan naas kennimee dafi jimaan haram ta'uu irra dafi tole Quraan saddeman kana keessa dafi okay nalage lala imbaragin gashi nalage gafi bare okay imbaragu ragaa qaala Allahu tabaaraka wa ta'ala nalage fadu deeqa tokko والرسول وانجن الحكم على الشيء فرع عن تصوره يا بوليس يا واي والرسول سينغا بالقران الران ين نرجي فدون جبر لا جماع القران الران نارك وان بران جماع حرام تهو تقفى نمني محمد بيانك كرمال لا بوليس يا قران الران اخن ربنا حرام يا بوليس هواران ربي ماري بربادات تجل قبا ماري برباد يوتي akkaataa sirna mariitiin waliin mari'achuu dandeessu. Qur'aanan barbaade qur'aana fi hadiisa irraa marii waan jedhamuun beekta akkatti waa wal mari'atan mariitiin hin deemta gabaabaa. Qur'aana fi hadiisa irraan gaarii barbaade. Marii waan jedhamuun beekta qur'aanaaf hadiisa irraa barbaadde mini. Okay marii kana rabbiin hin mari'anne. Na dhaggeeffadhu hin barbaadda mariitiin shuuraatiin waa tokko furuu hin barbaadda. Marii qur'aanaa fi hadiisa irraa naaf dubbaantani. Dhaggeeffadhu dura. Rabbi sodaadhu dhaggeeffadhu. Okay. Ayyee qur'aana irraa naa kenne Ahmad. Ayyee. Shiishaan haraama moo halaala? Aboo an tajimaattan jira. Shiishaan halaala moo haraama dafi? Bu'aan amma maaliin qamaa jira? Shiishaan halaala moo haraama dafi? Yalla. Aboo jimaa naa kenni siin dura jimaa yeroo aboo shiishaan haraama moo halaala yaaboo? Okay. Kun sheeka miti sheeka nama qaraasisudha miti hin beeku fatwaa shiishaa? La. Gaafii keessi deebisu.
jimarratti wal dhabne. Shiishaan haraama moo halaala? Jimaa dhabdeen ji'atiin ragaa naa fidu. Dhaggeeffadhu. Shiishaan halaala moo haraam? Naan jedhi. Shiishaan halaala moo haraam? Jimaa dhabdee ragaa naa fidu dhabdee quraana kana keessa. Hayyee caatiin halaala moo haraam? Obboleessoo jimaadha. Eesh dhaggeeffadhaa ammas ilaalaa gaa bakka itti gooleedhaa gaas jalatti isin hundi keessa. Caatiin halaala moo haraam? Waan kana ati haraam jette moo hin jennu? Caatiin halaala moo haraam? Aboo waan kana ati haraam jette moo hin jennu? Caatiin halaala moo haraam? Halaala. Bakka caatiin halaala jedhu quraana keessaa yalla dafi. Halaaliin siin jeebar. Bakka quraana keessaa caatiin halaala. Alqaatu halaal kan jedhu yalla. Asilii qoqqoqqo Dafi. asilii waa hundaadha maal? Asilii waa hundaatu maal? Hin beeku. Asilii kana naa deebisi. Hin beeku. Quraana keessa dafi. Qaama qabamte. Dafi quraana Waa keessa. hundaatu maal? Dhaggeeffadhu. Asilii waa hunda maal? Halaala kan jedhe sinanii. Quraana irraa bakka caatiin halaala jedhu yalla dafi. Ilaa agartanii akkatti gooliin itti gal. Caatiin halaalaa. Quraana irraa. Halaaliin siin ji'aati haraam naa fida. Dhaggeeffadhu halaal keessa namni baruu barbaade ragaa quraana irraa fidi halaalicha. Qoy. Ati haraam jette moo hin jennu? Ani moo Ani halaali jette nyaadhe ati haraam jette moo hin jennu? isa halaal jettee nyaatteef ragaa caatiin halaala jedhu ragaa fidi. Dafi. Okay. Aboo gaafii xiyya naan deebiftu? Quraana dhaggeeffadhu quraana boqonnaa meeqa? Lakkoofsa meeqa? Gaafii xiyya naaf hin deebiftu? Quraana suuraa meeqaffaa? Lakkoofsa Gaafii xiyya meeqaffaa? naaf hin deebiftu? Quraana ayaata meeqa? Suuraa maalii? Barri haraam jedhuu nuuf hin deebifne. Quraana suuraa maalii? Lakkoofsa meeqaffaa? Barri Yalla. haraam jedhuu nuuf hin deebifne akkamitti? Obboleessa keenya Ustaaz Jamaal ila yookaan Heydar. Aboo dhagaa naaf Caatiin fida. halaal akka inni jedhe dhageessanii. Aboo Yuutu godha aan dhaqata. halaal Caatiin jedhe halaal akka inni jedhe nyaadhe dhageesse moo hin dhageenyu Ustaaz Jamaal. Halaali Dhageenyi ragaa irraa feena ragaa irraa feena ragaa irraa Eeywa. fuudhi. naa kenne. Quraana irraati ragaa nuuf fidi jedha. Heydar dhageesse moo hin dhageenyu? Caatiin halaalachuusaa. Isin falmee miti. Quraana irraa ragaa nuuf haalaatu bakka isaa. Aboo isintu falmee miti. Kunoo Yalla. ragaa qaban akkam gootana. Nuti halaal jennee nyaanne maas nuuf hin kennine. Koi masluufa jimaa kana gaafa qaariyaan teessi sitti kennitu maaliif nyaatta ruusa jimaan bitame? Ahmad. Ani ruusa jimaan bitame nyaadhee hin beeku. Nyaadhee hin beeku. Qaariyaan teen jedhe. Ruusa jimaan bitame nyaadhee hin beeku. Caatii garuu qaamaan ture akka ajaa'ibaatti. Laa hawla wala. Kuni maali? Caatii. Aha, sedaati edaati jimaa kanan baantu. Caatii qaamaan ture bar. Kuni maaliin ija kun? Feestaalii. Kan Muhammad Aboo Bayaan kanaan caatii itti naqee baatu, itti xaxee baatu. Kanan baana boo kana. Muka caatii. Okay, jimaa ni beektaa? Jimaan qee abbaa koo waan amma kanaan jedhamne jira bar qaamaan tureeni. Jimaa sirriitti hin beeka. Jimaa ni beektaan siin jedhe. Akka ajaa'ibaatti. Okay, kun maal jedhama? Jimaa jedhamu. Okay, hayyee jimaa jedhama. Hayyee. Isin biratti jimaadha. Buna- Dhaggeeffadhu. Isin biratti jimaadha. Nu biratti caatii. Ni beektaa? Buna Maal? siin ni beektaa? Maal? Maal? Buna? Bunaa. Hin beektame? Nan beeka. Buna diisi. Okay, maallaqati siin jalaa hirdhate moo maali? Siyaaraa Maal diisi jesan deebisi buna diisi. Maallaqati siin jalaa hirdhate moo maali? Waayitti isin irraa rakkishe moo maali? Caatii isaa laala jette quraana irraa naa dhiyeessi gaaffii kisiin deebisa. Maallaqati siin jalaa hirdhate. Jechuun dhaggeeffadhu. Bagguma jimaan harargeedhaa. Yaala faayidaa warra jettee. Jimaan harargee keessa qofa jira. Jimaan harargeedha amma kiiloon takka wallaahi qarshii kuma 66 ayxee jirti. Kiiloon tokko. Maasha Allah. Kuma 66. Maasha Allah. Uummata keenyatti irraa fayyadama rakkoo hin qabu. Uummata keenyatti fayyadama rakkoo hin qabu. Kuma Rakkoo hin qabu. 66. Kuttee jira hirtee jechuudha. Ta'uudhaan kuma 20. Walii gala ani dhaggeeffadhu. Dhimma Beekuri. mee rabbi Ammoo jedhi takkaana warri dhaggeeffadhu. Imaaraam Takkaana dhaggeeffadhu. Adillaa tokko habidatan hin jiru beeku. Rabbi sodaadhu takkaana dhaggeeffadhu. Adillaatti tokko habidatan. Rabbuma sodaadhu takkaana dhaggeeffadhu. Takka ela. Ayyee. Ani eddeenan sitti haasaa jiru. Eddee Ayyee. ati baalagummaa kee
safuu cabsite sodaa sodaa rabbi gummaan kan ta'e kasirra baalageen jiru jimaa hawaasa afaan hin babbanius was haadhee fuula qottoo gootee fuula saatawaa gootee was tafkii peenteen gartee mataa ijjiiftee ol galee ta'a. Gabi afaan gabriitti jimatti afaan babbanii hin arginu jana maal qalbii gala. Mama bayana rabali. Abbaa fedhe sodaadhu abbaa fedhe. Abbaa fedhe sodaadhu abbaa fedhe. Ankoo rakkoo miti. Abbaa fedhe sodaadhu siin jaana aanaan baala geejee jechuun hin dandeessu muka hudduudhaan si qaane. Gabi afaan gabriitti. Ayyee. Sare. Ayyee tol. Saree nama hin fayyada kan qabeenya uummataa irratti afaan banta. Amiin. Immoo zinaadha. Gabi afaan gabriitti. Shukran habibi. Shukran. Jasba. Amiin. Jaiwan jama Amiin. nati kabite. Amiin. Amma kanati walwal. Amiin. Kuma udisi zakai uftedi walwal. Amiin. Bos. Amin. Amiin. Warabe sagarte hararge ta. Amiin. Hinabtu bala khapente rukutte mata geza gabbe amma kishini duwa ta. Amiin. Ma hararge ta fam ban. Ma Amiin. al kalbi. Amiin. Lubbu ilma namatitti taphatat. Amiin. Afaan amiin jawwana hararge sibar sizer. Amiin. 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 Tarik. Amiin. Pente Arab sana gaggera al jala hum balagi kijibada wae fayya Amiin. dini kana hasaw jamale wae dini rambiya hu. Amiin. Buho Amiin. zinani sibiratti halal. Jima Amiin. sibiratti haram. Amiin. Arsho sibiratti halal. Amiin. Duba keso da osaram pa arsho ugati. Jima haram Amiin. sabokun. Amiin. Zinani sibiratti halal. Manni kumara sibiratti halal. Jima qofa sibiratti haram yad. Kijibdu. Ayyee. Namni Ambroo. mata kannachaa kana wallahi amata laal ani akkam funyaan kana quba siqaa beekan. Beekam. Akka elaa kun kaayime amma kaayime. Dembosi us Okay. jarada ilmo jaldo biro. Ayyee. Ambiroo. Baaqilaan fuula badhatteedha. Ayyee. Xumurtee? Bani uskut. Xumurtee? Zim jedhi ta'a. Zim jedhi ta'a. Halbichi. Ayyee. Jeeqoo. Sheeqaa miti jabala.